የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውድ yoo yaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenyi jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis qaxaleen keessa yookiin moodeelistiin keessan ishee lakkoofsa 8 fayyaa ishee jirti jechaadha. Isin akkam jirtu alaamanni sa'aa namni jaarsa jaartii shookaa cilfaa biraddisti viidiyoo waan ajaa'ibee fi waan kolfisiise tokko irraa dubbachuu barbaada. Viidiyoon kunillee boolee airpoortii keessatti kan ta'e jechaadha. Shamarran keenya hunduma keessan Rabbiin guyyaa tanaa sinaa ga'u guyyatti ittiin dhayxanii akkatti zannaxxan tana isiniin haa ga'u jechuun jaalladha. Garuu waa tokkoon dubbachuu barbaada. Isarratti maal seetanii abbaa feeta waan madhaa mirga keessan ginan shamara dhiira sanaxxalle booletti yaamina wanni isiniin jedheef tokko kana jecha dhiirri kun mee amma maal godha akkatti mara mija'u normaali haadhuun gadhu akkatti mija'u garaan duwwaan mul'ate olan xalaxxalee jechaadha itti marame. Iti shamarran agayoomi goyoomtu dhiira yaamina amma barama birrii qabdi jedheeti ilaal shaanxan jalaa deeme kuteeyyo akkuma argitan viidiyoo irratti mee viidicha isinitti mul'iseeti walitti as dachaana viidiyoo haa laallu. So akkuma viidiyoo laaltan jechaadha viidiyoo irratti argitanii akkana ajaa'ibde har'a birrii qabda jedhee sitti marama akkatti maamadoon hin amanamu qashtitiyya hin goyyoomin yoo birrii dhabdeen borgabbaase si gata garuu dhuguma jaalala dhugaa qabaatee fi bareeda garuu maaltu barbaachise kameera bifa kanaan waraabu maaliin galuu manatti galeetti maramee akka fedhe godhuu danda'a giin adda baabaa irratti kameeraa fuuldura isbii akkatti nama laalu kana keessatti akkatti ol nama fuudhee namatti maramu jaalala sa'inaatu dubbii birriitti yaa yeroo baay'ee viidiyoon hin hojjedhu shamarran keenya dhiira booletti fidinaa hin jedhe maaltu sin cinqebe tokkoffaa boole dhufee sin maramu osoo hin taanetti daaritti si galfatu barbaade taanaan haadhaaf abbaa kee biraa dhufee si fuudhu qaba kabaja bullukkoo maatii kee uwwisee si fuudhu qaba boru immoo gaafa inni sirraa nyaate uffata kee sirraa gurguratee bilbilattee sirraa fuudhee gadi si darbe gadi baatee nutti iyyita gadi baatee nutti iyyinaa gaafa san hin booyinaa nutti baatanii nama takka shamara waan akkasiitiif dhuftee himattu sagalee hin taanu fi hin taanu farras gara fuula duraas hin taanu sababni nuti hin taaneef sababa akka kanaati. Shamarran keenya yeroo baay'ee maatii biraa baatanii maatuma keessan itti galaa jennee sin gorsina. Warri biyya namaatti heerumte ishii haa ta'u jaarsa. Garuu innumtuu hagam baagiraawundi isaa quba qabda. Hagam odeeffannoo isaa quba qabdan. Biyya namaatti heerumtee si biraa qabamee galuu danda'a. Sababa addaatiin gara biyyaa galuu danda'a. Giin hagam takka amanamummaa irraa qabda. Hagam takka shakkiin keessa kee hin jirre. Hagam tokko si jaalata namni kun beekuu qabda. Kana qorattanii beekuu qabdan. Kanaan alatti dhiira boolee yaamtanii yoo nyaatamtan eenyu komattume nutti asima eenyu komattu mataa keessan ta'uu qaba. Maaliif ofuma keessan dhiira booletti yaamtanii kaatanii dhuftanii yoo boossan nuti akkam isinii goonure maa isinii goonure amma ijoollee baay'eedha ka birrii nyaatamte garuu gaafa dhiira amantanii itti of hin gatina haga fedhe si haa jaallatu jaaladhu malee nama dhamaniin dhibbaan dhibba abantee keessa kee kana kennitee fi dubbii tana hin balleessin jiruu ta'e hin balleessin boruu ta'e hin balleessin har'a birrii qabda jedhee si fiiga garuu birriin ta'e dhumatte taana si gatee gassi biraa deema garuu ati yoo qalbii qabaatte shamara ta'e ka Itoophiyaa irraa galte ka biyya namaatti galte jechaadha. Gaafa biyya galte birrii qabdu saniin odoo dhiiratti dhaqxee dhiiratti laxxafamtee dhiiratti rarra'uu osoo hin taanetti hojii wayii uummadhu. Lammaffaa akka biyya namaatti as hin deebine. Lammaffaa umriin ta'e dura asitti dhumte sun lammaffaa akkasitti du'aaf hin deebine. Biyya namaatti osoo hin deebiin duratti hojii wayii uummadhu. Dhiiratti heerumuun hin dhaqqaba. Si haa fuudhu rakkoo miti. Gin ati birrii keessan dhaqxee isatti rakkabuu osoo hin taanetti wayii uummadhu. Yoo qalbii qabaatte. Uummadhu wayii. Uummachuu qabda. Kanaan alatti jiruu ta'e hin balleessin. Hawwii ta'e hin balleessin. Kaayyoo ta'e hin balleessin. Milkaa'ina ta'e hin balleessin. Dadhabbii kee hin balleessin.
umrii kee hin balleessin, yeroo kee hin balleessin. Maaliif siniin jedhe beektu yeroo baay'ee dhiiraaf sobamna. Nutti fakkeessa. Si seena laphee si hata. Jecha dhandhama akka dammaa kan si waaddu kanaan si darbata. Laphee tana keessa bu'een immoo bishaan ta'e laphee si bishaan si godha si laaffisa jechaadha. Garuu ati dursitee nama akkamii ta'uu qabdaa? Kan argitee girgiddaa dudduuba koo jiru kana isa kana ta'uu qabda. Maaliif booddee akka lammaffaa biyya namaatti hin deebine. Umrii kee ijoollummaa sa'aatii silaa baranne. Sa'aatii silaa itti biyya keenyatti heerumne ijoollee 4-5 qabaachuu qabnu. Gola namaa keessa jira nuti. Bifa 2 baasnee bifa 3 baafnee caccabnee umriin keenya deeme. Ijoollummaan keenya asitti nurraa dhume. Gaaddidduun keenya simboo qabeessisu nurraa luqqa'ee. Qorumsi hedduu nutti naanna'ee bu'aa bayii hedduu keessa darbinee makaraa hedduu keessa arginee har'a geenne. Gaafa har'a geenne borummoo gallee maatii keenyatti gallee carraa biyya galuutu argannee fira keenya gallee boqannee hojjetanne bakka itti boqadha galee jettee hedduu jala bubbee wayii gaafsi dhufe fuudhee si kuffisa. Maaliif duraa gadi hin dhaabanne ati? Miila lamaan hin dhaabadhu. Namni ni dogongora gaa'ila keessatti dura jaalattee dogongortee nyaatamuu dandeessa. Lammaffaa nyaatamuu dandeessa. Haga 3-4 garuu deebistee nyaatamuu hin qabdu. Tokko yoo dide lammaffaa irratti tarii namni kun yoo dide kanaan naa sirraa'uu danda'a. Namni kun yoo dide kanaan naa milkaa'uu danda'a jettee yaaduu dandeessa. Laa garuu yaaduu dandeessa malee deddeebistee yeroo hunda miidhamuun kun gadhummaadha malee beekumsaa miti, jabummaa miti, gootummaa miti, jagnummaa miti. Dhugaan jirtullee kanuma. Laa ofii keessanii dhaxxaniitti of laattu. Ofii keessanii dhaxxanii laphee keessan irratti laattu. Laattee miti mallaqa kee uumaaf laatta. Kanas kara meeqan nyaatamta ati? Mallaqa kee hin nyaatamta? Laa mallaqa kee hin nyaatamta? Qaama keetitti itti taphatamta? Gaa'illi siif hin milkaa'u lama dhabda. Tokko kanuma. Shamarran keenan akka nama tokkootti akka anaatitti akka chaanela eebbisaa intartiimentitti yoo an dhaamsisni dhaamu jiraate maatii kee osoo hin beeskisne mamadoo bolletti hin yaamin dhiyoo kana dhageeffattanii turtan bolletti keenya takka biyya Dubaayitti shaarjaa keessatti ulfeessee gate jedhan gadi darbee laana. Dubbii sun akkamitti kaate? Dura si sobeetiniin akkanuma si seena akkanuma dorsi fuudhee siin cululee shururururu yaa burtukaane damma waalalaa peensi fudheen gala siin jedha duuba kutta. Gaafa achitti bishaan saaxiniitti sii guutee jedhe roottoon kee afuuffamee gaafa jeessa galee eessa abbaa kee seentare ati? Eessa seentare of gattee dura boolla of dhoowwatte? Ani shamarran keenya yeroo baay'ee dhaamsi ansinii dhamoo jiraate dhiira osoo hin beekin beektes ta'ii beekuu baattus dhiira san baakgiraawundi isaa qoratu qabda. Dhibba keessa dhibba amanuu qabda. Ni amanta yoo ta'e malee gaa'ila jettee itti seene. Deebi'ee osoo maatii siin beekin osoo qaalii takka walirraa hin qabaanne deemtee algaa wajjin hin bahin. Kanumaan dhugaa sanitti himu. Ta'ama bolletti akkana godhe kun algaa biratti akkam akka inni godhu yaaduun nama hin dhibu. Shamarran keenya. Namni marru addunyaa kanarratti gaa'ila dhaabbachuudhaaf ijaarramne uumamne jechaadha. Ni dhaabbannas immoo gara fuula duraa jennee abdii qabna. Hundi keenyayyuu har'a xaarra garuu seera duraanii keessatti dhiiratu hojjetee si fuudha. Amma garuu dhiirri sitti heerumaa jira. Laa dubbiin yookiin gadaan faallaa garagartee jecha. Garuu nuti hoomee maal keessa jirra? Nuti gadaa ammaa tanaan deemaa jirra moo gadaa duriitiin deemaa jirra? Gaafii kiyya kun. Shamarran meesinoo maal yaada qabdu? Seerri amma ittiin deemaa jiru kun sirriidha. Gaa'illi amma nuti ittiin deemaa jiru kun sirriidha. Na jaalate gaafii naa dhiyeesse gaafii jaalala taqabbaltee miti birrii erguu maaltu fide? Yoo tana kun birrii irraa qucum godhaa ture. Birrii erguu maaltu fide? Birrii ergiteemi maal gochuu gadi baatee borrutti buussa. Namni takka tinfish jedhisin argina miidiyaa kanarra koottutti mamadoo birrii kenna. Hin jira mamadoon tokko kan qalbii qabu kan boru si barbaadu kan kaayyoodhaaf si barbaadu kan jireenyaaf si barbaadu dhiirri hundillee badaadha jechuu hin dandeenyu. Geen dhiirri tokko jirti leebaan. Tidaarii fakkeessitee harka si seessifattee kaatee mallaqa kee mushluqsirraa goote bakkee si gatti. Dhiira akkasiisan akkam gootaati. Akkamitti ilaalta ati? Ija kamiin fudhatta ati? Xuruudha moo xuruu miti?
yaanni kun sirriidha moo sirrii miti xiinxalaa deemi. Gaa'ila jettee kasi jaaladha jedhe hundumatti halgaarra hin bahiniif. Kasi jaaladha jedhe hundumatti laphee bantee baniif malee luka hin baniniif. Maaliif siniin jedhe gaa'ilaan dura luka banuun baay'ee miidhaa fida. Ulaagaalee hedduu si hafa. Namni jaarsa ergatuu bichaa miti. Sargii godhee si fuudhu bichaa miti. Namni kun onneen isaa gamna jaallatti jedhii marammari. Si jaaladha jechuudhaaf gaggabuu bichaa miti. Onneen dubartii ni shawwadamti. Laaftudha. Gara bal'inna qabdee bal'istee yaaddu kaluudha. Shamarran keenya garuu gorsi isiniifi. Haa itti fayyadamtaniif. Haa rakkoo akka kanaa isin muudanneefi malee nuti birriirraan argannu waan akkanaatirra. Nuti gabiin itti nuun galu gorsoota akkanaatirra. Warri dhiira nu abaara. Adagaan ishii taabuuti daarii kiyya farrasuuf deemti jedha ka faatee shan jaha janajjanee garaagara naa waa qocatu. Dhiira tokko dubartii 4-5 qaba. Ati si bichaa seetee garuu birrii itti guursa. Jaalalli birriidhaan hin bitamu. Waan ati beekuu qabdu. Jaalalli abadan birriin har'as taanan borus gara fuula duraallee jaalalli birriin hin bitamu. Jaalala maaltu bita? Jaalalumatu bita. Jaalala maaltu bita? Jaalalumaa fi kabajaatu bita. Sinuma lamaantu bita malee mallaqa naa ergana jaalattee maal na shakkita ergana jaalattee maaf na amanuu didda inni jedhu jaalalli mallaqaan hin ijaarramu. Gaa'illis mallaqaan hin ijaarramu. Kanuma siniin jedha waan na dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo kana sheer waliif godhaati wal dhaqqabsiisa indoo gongorinaa shamarran keenya. Gaa'ila taanaan si barbaada taanaan egeree boriitiif si barbaada taanaan birrii si hin gaafatu jennuyyuu. Birrii keessa muniit akkas hin gaafatu. Dhiirri birrii si gaafatu dhiira akkamiiti? Dhiira hannaasitti deemtudha. Dhiira si faayidaaf sitti dhufteedha malee dhiirri tasuma jaalala akkas gaafatee ka'ee waa'ee birrii waa'ee gidee waa'ee moobaayilii na jalaa cabee waa'ee rakkinnaa sitti awwaayyaanaan namni sun kontoofadhu jalaa miliqi birriidhaaf. Kanuma siniin jedha galatooma waan na dhaggeeffattaniif. Warroon immoo chaanala eebbisaa intartiimentiidhaaf haarawaa taatan laayikii sheeri sabskiraayib gochuu hin irraanfatina. Yaada keessan qeeqa keessan balballi inbooksii keenya yeroo kamiyyuu banaadha. Asirratti nu barreessaa siniin jedha waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.